Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it Through again. hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. kutaa jaatamii afuraffaa part 64. Let's go. Ijaa bahuu yookiis haloo bahuu iddoo tokko tokkotti kan jennu jechuudha. Kun afaan Ingiliffaatiin maal jedhama? Revenge jechuudha. Revenge. So revenge jechuun ijaa bahuu yookiis haloo bahuu jechuudha. Ijaa bahuu yookiis haloo bahuu. Ifaadha? Is it clear? Can you say it with me? Revenge. Revenge. Say it again. Revenge. Good. Kana jechuun maal jechuudha? Ijaa yookaan haloo bahuu. Haloo bahuu. Good. Fakkeenyaaf ijaa isa bahuu barbaaddaa yookiis ijaa isa bahuufi hoo? Ijaa isa bahuuf yookiis haloo isa bahuufi hoo jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Revenge ka jedhu kana fayyadamne. Do you want to take revenge on him? 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 Ijaa isa bahuufi hoo? Ijaa isa bahuufi hoo jechuu yoo barbaanne kana jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu afaan Ingiliffaatiin ijaa isa bahuufi hoo ijaa isa bahuu barbaaddaa jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Do you want to take revenge on him? Can you say it? Do you want to take revenge on him? Good. Say it again. Do you want to take revenge on him? Do you want to take revenge on him? Do you want to take revenge on him? Jennaa jechuudha. Great. Inni kabiraan ijaa na bahuuf yaalaa jirtaa'oo? Ijaa na bahuuf yaalaa jirtaa'oo yookiis immoo ijaa na bahuu barbaaddaa jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Revenge kuma jedhu kana fayyadamne. Are you trying to take revenge on me? Are you trying to take revenge on me? Are you trying to take revenge on me? Jechuu dandeenya jechuudha. Are you trying to take revenge on me? Or are you revenging me? Jechuu dandeenya gabaabsine sanuma. Are you revenging me or are you trying to take revenge on me? Jechuu dandeenya jechuudha. Ijaa na bahuuf yaalaa jirtaa or ijaa na bahuu tattaafachaa jirtaa hoo jechuu yoo barbaanne kana jechuu dandeenya jechuudha. Good. Inni kabiraan ani ijaa isa hin bahu. Ani haaloo isaa hin bahu yookiis ijaa isa hin bahu. Ani sana dhiisee nagaan barbaada. Just ani waan inni godhe kanaaf ijaa isa hin bahu yookiis haaloo isa hin bahu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu yoo barbaanne maal jennaa? I'll not revenge him. I'll not revenge him. I will not revenge him. I'll not revenge him. I'll not revenge him jechuu dandeenya jechuudha. Ani ijaa isa hin bahu. Just I need peace. I'll not revenge him. Rather than revenging him, I need peace. Ani nagaan barbaada jechuudha. I'll not revenge him. I will not revenge him jechuu dandeenya jechuudha. Great. They revenge each other. Isaan haloo wal bahan yookiis ijaa wal bahanii
jarri sun haaloo wal bahan yookiis ijaa wal bahan jechuu yoo barbaanne immoo sanuma fayyadamne maal jennaa? They revenge each other. They revenge each other. They revenge each other. Say it with me. They revenge each other. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Is it clear? Good. Encourage ka jedhu kana laallaa jechuudha. Encourage jechuun jajjabeessuu jechuudha. Jajjabeessuu jechuudha. Encourage jechuun jajjabeessuu yookiis jajjabina jajjabaachuu jechuudha. So fakkeenyaaf akka ati garee kanatti dabalamtu yookiis gara garee kanaatti join gootu sin jajjabeessa baay'ee gaariidha jennee nama tokko akka inni gara garee tokkotti dabalamuuf recommend yookiis suggest yookiis advise gochuu barbaanne I encourage you to join the team. I encourage you to join the team. I encourage you to join the team. I encourage you to join the team jechuu dandeenya jechuudha. I encourage you to join the team. I encourage you to join the team jechuu dandeenya jechuudha. Akka ati gara garee kanaatti dabalamtuun si jajjabeessa. Akka ati gara garee kanaatti dabalamtuun si jajjabeessa jechaa jirra jechuudha. I encourage you to join the team. Teachers often encourage students to ask questions. Most of the time, most of the teachers are eager if the students raise questions in the class or anywhere else. So, teachers often encourage students to ask questions. Teachers often encourage students to ask questions. Barsiisonni yeroo hedduu akka barataan kilaasii keessattis haa ta'u bakka garaa garaatti gaaffii kaasu wanna ifa hin taanee fi akka inni raise godhu ni barbaadu. So teachers often encourage students to ask questions jechuun barsiisonni akka barattoonni yeroo hedduu gaaffii gaafatan ni jajjabeessu. They encourage students to raise their doubts or to raise their questions. Akka isaan gaaffii itti uumame yookiis doobtii isaanii gaafataniif ni jajjabeessu jechuudha. Teachers often encourage students to ask questions. Are you encouraging him? Are you encouraging him? Jechuun isa jajjabeessaa jirtaa? Jajjabeessaa jirtaa wajjin jirtaa? Inni akka jajjabaatu taasisaa jirtaa jechaa jirra jechuudha. Are you encouraging him? Are you encouraging him? Isa jajjabeessaa jirtaa? Yookiis akka inni jajjabaatu gochaa jirtaa? Jechuu barbaan are you encouraging him? Jechuu dandeenya jechuudha. Akkanaa jechuu dandeenya jechuudha. This encourages us to continue our work. This encourages us to continue our work. This encourages us to continue our work. Kun wanti rewardii wayii yookiis incentive wayii kakaasu bal'ina isaan kakaasu wayii argatanii yookiis immoo hojii hojjetan sanaaf achievement wayii ragahanii hojii keenya kana akka itti fufnuudhaaf nu jajjabeessa. Humna nuuf ta'a. Empower, encourage, motivate. Jechoota kana fayyadamuu dandeenya nu godha jechuu barbaan. This encourages us to continue our work. This encourages us to continue our work. This encourages us to continue our work. Jechuu dandeenya jechuudha. Kun hojii keenya akka itti fufnu nu taasisa. Akka itti fufnu nu taasisa jechaa jirra jechuudha. Yoommoo lakki akka jabaannu miti akka laafnu taasisaa immoo encourage ka jedhu discourage ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Discourage immoo faallaa encourage ti.
encourage jechuun jajjabeessuudha. Discourage jechuun immoo faallaa isaatii jechuudha. Humna dhabuu abdii kutuu jechuudha. So don't get discouraged. Don't get discouraged. Abdii hin kutiini yookiis disappointment abdii just disappointed. So discourage jechuun akkuma sana garuu jajjabaadhu hin laafiin jechuu barbaan don't get discouraged jechuu dandeenya jechuudha. Don't get discouraged. Don't get discouraged. Abdii hin kutiin jajjabaadhu. Don't get discouraged jechuu dandeenya jechuudha. Shine. Shine. Calaqqisuu ifuu jechuudha. Calaqqisuu ifuu kun shine jechuudha. Kana bifa garaa garaatiin guyyaadhaa gara guyyaatti jechuudha fayyadamnu keessatti ni fayyadamna. Fakkeenyaaf you are shining like morning star. You are shining like morning star. He's shining like morning star. She's shining like morning star. Kanaaf kan kana fakkaatan fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun gammaduu fuula ifaa qabaachuu jechuudha. Bright jechuun shine jechuun calaqqisuudha inni irraa. So ati akka aduu ganamaa ifta yeroo jennu just metaphorical expression dha kuni fakkeessu jechuudha. Akka sanaatti akkasitti ennee akka sanatti ennee isa fakkeessanii dubbannudha. So akka sana fakkaataa kana fakkaataan fakkeessaniitidha malee like akka sana ifa miti. So kana jechuun direct meaning isaa akka urjii ganamaa iftaadha. Akka sanadha. Garuu kana jechuun maayinni baay'ee gammaddeetta yookiin sitti toleera fuulli kee ifaadha jechaa jirra jechuudha. He worked hard to let his talents shine. He worked hard to let his talents shine. Just in order to shine his talent, his brain or his work, just his what? He's working hard. So asitti calaqqisiisuuf shine gochuuf agarsiisuuf maal godhe jabeessiti hojjetu jiraateetu hojjete jechaa jirra jechuudha. He worked hard to let his talents shine. To let his talents shine. Mee isin immoo ani ijaa bahuurra nagaan filadha. Ani ijaa hin bahu ijaa bahuurra just nagaan filadha jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas maatiin hunduu ijoollee isaanii jajjabeessuu qabu. Ijoollee isaanii jajjabeessuu qabu jechuu yoo barbaannes maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. See you again. Thank you.